Ashama obboleewwan keenya akkam jirtu nageenyi waaqayyo lafa jirtanitti isin haa baay'atu. Soorsaa yuutuubii irratti kan argamtan hundi keessanuu nu jirra galata waaqayyoo baga jiraattanii baga fayyaa taatanii isiniin jira. Umaa rakkoo hin qabu umaa isinitti lakkaa warreen mana keenyaaf addisii taatan akkuma beekamoo ta'e sabiskiraayibii godha. Umaa isinitti lakkaa waan madaamiti waan ta'eef daataanii warreen turtan immoo laayikii godha. Namni baay'ee ilaaltu garuu laayikiin gootanii laayikii godhaa isiniin jira. Akkasiniin jecha isiniin jaalladha waaqayyo isin haa eebbisu lafa jirtanitti arraa waan tokko qabadhee gara keessanitti dhufee hin jira. Waan nan qabadhee gara fuula keessa fuulduratti dhufee kan ammoo akkasin irraa fudhattan abdiin qaba yookiin holgolfiti. Abdiin qaba dhugaa dubbachuudhaaf egaa akkuma beektan ijoolleen biyya ormaa jirtanii baay'ee akkasin nu yaaddan yookiis immoo namaaf yaaddan nan beeka. Namni tokko akka hojjetee jijjiiramu akkasin barbaadan illee nan beeka durayyuu wal beekna waan ta'eef obboleettiin kuni na bira jirti wanni ishee tokko harka jira paaspoortiin ishii ture erga harka taa'ee ture. Garuu afaan hin beektu waan hundumaa xumurtee taa'aa jirti. Paaspoortii daldalatti hin kennine ishuma harka jira. Narka ture iyyuu deengada fuutee ishuma harka jira. Kanaaf iyyuu isheedha akka hojii barbaadanii isin kan laalaa jirtan ijoolleen Oromoodha. Afaan kana dhaga'aa jirtu. Nama tokkoof immoo jijjiirama nama tokko akka yaaddan nan beeka. Isumatti isin dabarsa. Isheen nuti maqaa ishee isinitti himattee maal akka kaayeessiteertu isinitti haa himattu shumti. Dubbisii maqaa geettimi. Akkuma jedhe yoo dubbisuus baatte rakkoo hin qabu maqaa keetti himta. Ashii duraan dursee nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa maqaan koo Shittoo Taayyin jedhama. Akkuma isin ilaalaa jirtanii hojii dhabeeyyii jedhamna. Hojjechuudhaaf of jijjiiruudhaaf qophiin qaba. Garuu haalli sanaaf hin mijanne yeroo baay'ee yaalaan ture garuu argachuu hin dandeenye akkuma gara keessan dhufuu barbaadeen jira. Yoo namni keessan iddoo isin jirtanii nama barbaadu yoo ta'e akka na gargaartan dhaamsan isinii dhaama jechuudha. Galatoome atoo obboleetti. Maanoo maal? Buskutii bitii malee ki buskutii malee dubbattu buskutii sii bituu. Lakkii dubbatan. Akkuma obboleettiin keenya isiniin jettee mucayyoo ani nan beeka biyya tokkodha. Asittis yaa ollaadha. Biyyattis immoo biyya tokko wal beekna. Biyyummaa bichaa immoo osoo hin taane akkamitti tigisti nama hamantee waan hin taanetti galtaa yoo dhuftee biiroo keessatti rakkatte yoo dhuftee manni madaamii ta'uu fi didee biirootti deebite yookaan si'a baartii yookaan immoo sababa ishiitti karaa ishii dhufeen akkana ta'e isiin jetti akkamitti nama hamantaa jechuu dandeessu kun abbaan jira waan ta'eef biyyummaa biyyaadha soddaadhallee nuni kanaafis miti garuu waan akka kootti yoo hintini ta'ee ishiin hojii barbaaddu waan ta'eef tirfii paaspoortiin erga bahee mana kana taa'ee jiraate yaa saatii ishiin baasiste hin beeku garuu an harkayyuu biyaansi faasgaadhaasitti narka tureeyyu baay'ee turee jira. Ittootti yaaddanii immoo faasgaadhaa kaatee amma har'aatti hojjettee irratti bu'aa meeqa akka buuftu ilaaluu qabdu. Bu'aa ofii buufattu sanarraa immoo biyaansi ishiin illee akkuma kanaa tarii nama ofitti fudhachuu dandeessi. Inni kun illee jira. Ani nana mana tarii borii achitti rakkoon irra gahee sababa ishiitti siin jetti jechuu dandeessu nan beeka yaada keessan garuu hin jettu yoo jettes immoo nan gashu hojiidhaaf deemti waan ta'eef deemtees immoo dirqama biddeeniyyuu waxiin irratti bee maal jedhe harka dhiqatamiin hin nyaatamu dirqama mudachuu danda'a deemtees manni gaarii argachuu dandeessi mariyyaaraas argachuu dandeessi biiroo kee immoo torbe tokko lamas turuu dandeessi hojii irratti isa kana beekamaadhumadha kun. Yoo kan ammoo hin ta'u ta'e madaamiin keessanii sararatanyaa haaddisii hin barbaaddi goddanyaa ishii yoo ta'e birrii xiqqaadhaan fudhatu waan ta'eedhaaf akka keessanii biirootti na deebisan amma birrii guddaadha waan ta'eef warra afaan beekan hin beektu kan eenyudha kaffalamullee daldalaa sanaa kaffalamullee isa kana birrii xiqqoon fudhatti waan ta'eef yoo hin jirte ta'e biizaa akka hojjechiisaaf isiniin jedha biizaa akkaniitiin hojjechiiftuuf gaafadha. Yoommoo lakki tigisti daldala nutirraan dhufnetti dabarsinaa daldala biyyaa ibeelu amma fakkeenyaaf Joordaa warra jirtan Saawudii warra jirtan Dubaay warra jirtan Beerut illee akka ishinattu hin barbaadu. Iddoo baay'ee warra jirtan jirtu iddoo akkanaa haa dhuftu daldalaan ana gashi hojii ishii haa gashu ati tamantaawwatan eeyyatti nama daldalaa isin gashi suni hojii ishii haa gashu deemtee hojjettee haa jijjiiramtu paaspoortii mana keessa farga keessa faayidaa hin qabu waan ta'eef kanan siniin jedha hojii barbaadaaf isin illee yoo niitiin keessan goddanyaa ishii isin bira dhufte sararatanyaa addisii biyya keessanii naafidi isiniin jettu yoo jiraatte
hojjechiisaa fi adaraa keessan isiniin jedha. Yoommoo akkamitti tola hojjechiifnaaf jettan immoo gatii dadhabbii keessan isinii reeguu dandeessi. Yoommoo fedha keessan ta'e dhugaa dubbachuudhaa fi galuudhaaf warra kaatan hin jirtu. Amma mucayyoon bor dhuftu baate faan hin jirta taaddalu. Silaa akkuma sitti miniitiidhaanii nan gala jedhiisuma deemi malee sittan deebi'an jedhiin isiin jedheen ture. Osoo niitiin kan keefaa taaddalu ishiittee sillee karaa keessa si jiru nan haasaa rakkoo hin qabu. Ishii jetti ta'ee fudhatte ana baay'ee natti tola maaliif anaaf waa gootu jechuu miti. Ofumaaf haa jijjiiramtu jechuu gootu malee deemtee hojjettee taa'uura. Hin beektu jireenya biyya keenya keessaa akkuma beektanitti baqaa ammoo waan biraa dubbachuu nama barbaachisu. Mee taaddalu atillee mucayyoo kanatti agarsiisiin fudhatti yoo ta'e paaspoortiin qabdi. Meedikaala bichaa galtee too wayitii. Si'oosiis hin qabdi. Akkasii siin jedhaa taaddalu siin kophaatti waan siin jedheef ati bor dhufta kanaafani. Qanani atillee kan gelle xiqqoo tuttura malee galuun kee osoo mucayyoon kun siin yaa hojjettu jetteen jara sanaan jalaa hojiin hin baay'atu jetteetta ati soo galuuf jirta. Jala murteetti himtee ishiidhaa viizaa hojjechiisaa hin deebi'u abbaa koo biratti galaanii erga jetteeni jala murtee jaratti himtee mucayyoo kanatti agarsiifte. Mucayyoon kun utuu dhuftee achi hojjette iddoo hojjettu sana jalaa yeroo ramadaanaa malee hojiin hin baay'atu jette waan ta'eedhaaf. Akkasii isin jedhaa kanarraan kanaaf immoo warreen lakkii nama haaddisii afaan hin beekne madaamiin keenya iyyuu hin barbaaddi. Goddanyaan madaamii kootii hin barbaaddi. Warri jettan immoo yoo jiraattan waaqayyo isin eebbisa isinillee waaqarraan argattu gargaaraan deemtee haa hojjettu. Isheen immoo bor tarii isheen immoo deemtee boraannaa achi fuuchuu dandeessi. Hin beekamu kana keessa namni wal gargaare gaariidha malee gargaara isaa lafa ta'anii nama kadhatanii miti isiniin jenna. Waan wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Ciao.